sahuudha dhiisaa irraa gabbu'a maakii irraan dubbattan maakiin isinirra jaalatti ibsa wallaahi guyyaa inni qabame san waan isin dubbatte warabbal kaabaa sagalee san waraabbadheetiin guyyaarraa laalee maakiin tun quuqama namaanii qabdi lakkaa'in je'an nama isii waggaa meeqa guutuu ibsaan kun arrabsaa ture jecha isiin hin qabnellee jee akka fedhe ta'ullee baga qabame maaliidha jaanii isiin arrabsinaan akka fedhe ta'us baraanne isaaniin jaaladha ma akkana ittan jettee isinirra qoorsite isin kijibsiifte jechuudha isin ummata bakka hin qabne ummanni koomandii ummata wasaha ummata akka hin qabne isin akkamitti ammallee isuma deebistuu fi ibsa akka obboleessa hiyyaatteen rabbii jee waan isin dubbatiin ummanni kun bakkuma deemutti albaa deema. Laali mee viidiyoo takkaan si dhageessisa ashiita viidiyoon tuni rakkoo qabdi mee obsi viidiyoo takkaan si dhageessisa. Hayyeetti bane. Obsi. Dhaggeeffadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo akka mana gaafa yaa jirtu wallahi dhugaa rabbi ana mucaa kana dinqisiifadhe. Dhuguma rabbi isin hima. Dhiirri kanaan jiru maaliif naan jaa? Mucaan kun Hamzaa jiidheen gadamma Dubaay irraa fuudheetti biyya baqaa dhufanii waliin biyya baqaa tattaa jiran. Inni immoo biyya baqaa bira dhufeeti sooraa waliin ka'ee maqaa jaartii isaatiin UN'tti ergatee UN irraan ispoonsara ta'ee fi gara biyya irraa dhufetti oofuudhaaf deema gara biyya guddatteetti jechuudha. Si galee kanaaf akkanatti wal fayyada ilmi namaa. Gaafa aruusaa itti gaddisee ati hin deemin biyya taa'e biyya hin dhaqin ati kaayiroo jiraadhu jedhee biyya baqa dhiisee fi deemee maallaqa guddaa baasee dhangalaasee biyya dhaqee aruusa akkas fakkaatu godhee aruusa mee aruusa isin garsiisu mee aruusa kan waliin daawwadhaadhaa sanboota waa isarratti waa isa. Okay, viidiyoo kanaan dalagee viidiyoo kanarra na arrabsuu jammare uummanni dhaggeeffadhu. Maqaa isaanii lafa kaa ijaanii viidiyoo kanarra na arrabsuu jammaran. Viidiyoo kana keessatti rakkoon an dubbadhee jiramo. Viidiyoo kana keessa badiin an dalagee jiramo. Maalime? Viidiyoo kana mucaan kun dhiira jedheen hojjedhee akka nama tokko dinqisiifadhee. Viidiyoo ibsaa dhagee guyyaa ati gadhiifteen laaleeraan viidiyoo san jechuun takka faarratti akka ati gadhiiftettiin laalee jiraan akka nama tokko gammaddee isaaniif jaalala isaaniif qabduuf jechuun waraabdeef thank you so much galatoomi baga waraabdeef baga gammaddeef illee obboleettiiteeti nama walirraan ajjeefne daangaa takkasii fi maayikiin daangaa takka walitti hin qotottan saa walala akkas amma gabaabduma dubbitti ummata kana ni beekta. Ibsaa abbaa jaalalaa ni beekta. Ibsaan abbaa jaalalaallee akkuma keetii arrabsuu ture. Garuu gaafa isin heerumtu dhiifama jee innillee akkuma keetitti viidiyoo waraabee fi ture kun olaali yoo dandeesse jechuudha. Jala seentee ilaaluus ni dandeessa. Garuu isaan ibsa maalii? Ibsa maarqishoo gajaanii arrabsuu jiran. Innillee deebisee maakii arrabsuu jira arrabsuutti hin jiru jechuudha. I don't care jee irra haatee hin jiru. Itti dhiishee taa'u jiru. Saniifuu uummanni koomandii ati uummata koomandii kana akka maraa taate hubadhu obboleessa kiyyamaa akka isin deebisin maakiin obboleettiiteeti jaartii nama guddaati amma jaartii namaati guddaallee haa ta'u xiqqaallee haa ta'u jaartii namaati kabaja qabdi ganda namaa dhayitti. Maakii kana booda kabajuu qabna ganda keenyarraa yoo ijoolleen arrabsitee irraa dhorkuu qabna nama itti dubbatee irraa dhorkuu qabna malee arrabsuu hin qabnu kana booddee siigalee sareen. Maalii namaa jalatti nyaattu jaan nuti saree miti jechuudha jaartii intala teenya jala deemnee gizee hundaa'u jaartii namaa arrabsaa oolu kalaas kana booddee dhaabuu qabdanii ummata kana tokkoon gabbee anaas hojii arrabsa abbaa barbaade maan ta'an maqaa jaartii namarraa jijjiirradha jechuudha maaliif jechuudha anamma sababii Hamzaa fi Ashitti jaaladhuuf maqaa isaaniitiin barreeffadhe hedduun jaaladha jechuudha siigalee kanaaf jennaan nuti maakii. Nama kannine nuti gosa wantaa nun godhina laal gosa ganda biraa nun godhina namaaf kannine nama san jala deemnee nama san arrabsuu hin qabnu nuti aadaa keenyallee miti aadaa raggeellee miti kun ganduma sanii gandumachiisaniitutu ganda warra sanii sanni beektameeti yeroon akkasiin jedhu ganduma saniitu nama dhalaa isaanii yoo dhiira kanne waggaa takka guutuu ganaa jala deemee arrabsaa oola warabbil kaaba. Akka nama maraatetti ni beekan ganda san jechuu ganda keenya san ganda kana jechuun abaloo jechuudha qo'ee takkitti micatti ni fixadha tokkummaa innaa
ganduma sani akka ganda sanii nu godhina nuti ganda sanin taane nuti arargeen dhalaa takka yoo nama kan inni irraanfanne qubaa'uun qabnu kalaasan booddii ganduma saniitu ganaa jaartii isaanii jala deemee maalii keenya akkas goote maarii keenya nuu fidii akkas taate jaartii teenya akkas goote irra fuute goote jee ganduma san qofa ganda sanni beektan garuu isin ganda namaa seera ala waan ta'eef saniifuu akka ganda sanii nu godhina dhalaa takka kannannee miti kalaas waa isii keessaa ba'a tabiraatti hojjaasoo tabiraa ajandaa godhadha kalaas dhumatti tabiraatu hedduu maakii arra booda ibsaa yoo dubbatte amaanaa hadaraa rabbii guyyaa qiyaamarratti sidiifadheen yoo dhuguma naafi ati shahadaa walii qabaan rabbii tokkicha sidiifadhe yoo sababa takkitti arrabaa dubbatteen rabbii guyyaa qiyaamatti yoo nama rabbitti amanu taate yoo maakii arrabsite rabbii guyyaa qiyaamaa sidiifadhe wallaahi alazim yoo shahadaa walii qabaan jechuun amaanaa hadaraa maakiin arrabsin والله العظيم أما كلبوت يتنا تعالى جالب ورب الكعبة سيقله نرى قبلته أنا سيجيهن أتي ما كيتنا لا أتي ما كيتنا أصوات تكا دولتي في هالونجين أصوات تكا كاماني نركين جالب تامي أيوة أكاسيبر أيوة أوكي أنك كاماني سأرجع بيخ خدولي في هالوجيني أكان سيناس وخلت سيوت جنهاسو نرى جالب شنو تنديساتي laal ani jaaladhaniin kabaja daruuri ati bakka sanii namni bari hanguma wajji dhagaye oromoo waan jette dhageesse namni hanguma wajji nyaatu waliif sirfataa jiran hanguma wal beeku waliis qaanfataa jiran walirraa sii galee kanaafi anaabisii wal beeynaasi wajjii naasoynaasi ani sin caalaan jaaladham ciyootana jibbaan qabuuf silaan jaalachuu baadhee bar diiseen jira diiseen viidiyoo tanaaf waraabuuf jira ummataa itti na deebisu jira bar ummataatu maqaa isaaniitti na rabsan kanaaf bar miidhana sana jira ummata wasakaa ummata gartee budu'a ummata gartee haasida akka ati itti deebistee waa isii qofa dubbataa kadheetiin gabboo yeroo miti tarraadhumaatiin dubbadhee gabboo dhageeffadhu abshira yataabtaan godhamee harkaan bulta tarraadhumaatiin dubbadhee gabboo ibsaa keessaa illee siifin bilbila messenger anillee siifin bilbila na dhageeffadhu ibsaa waan jiru hunda waliin dubbanna cinaa tokkochiin keessaan dubbanna laal namaan nukkofla akka hunda yoo laalan maqaa makkii arraboodaan tarraadhumaatiin dubbadha arrabooda saa tanarraa jalqabee ibsaa maqaa makkii hin kaasin maaliif nurraan bareeddu isilleen akkuma reefu siinjee isillee waan gangalaataa fi turte san harkatteemi isilleen kuttee miti kana booda maqaa isii kaasuun nurraa hin bareeddu inuma numa fokkifti malee wallaahi nama silaa makkiin guutu gabbaatee xuluq nu goote waa'ee makkiin dubbadhu maaliif ni ulfaata xiqqoo siigalee sanumaafuu keessaa bahee siifin dawwala messengeraanis itti haa tolu hin dubbatin maquma siituun kaasin kana booda. Yalla yena kan jira do hitta tolo bakkin natti dagam dole senitti dagamtu sini nabbago ibidde bumarra warri gowa the user hola tane rostan kun iso son tane olan the use ninis also san tane warra harka ibsa jalatti wae maiki ra dubbatu rabbin inshallah harka kaysa musiba isin buuse isin raamuru diqalawan gowwan isini akka inni micatti tana xiqqeessu waan feetaniif harka keessa rabbi isin amuru inshallah jechu budo akka namni wal xiqqeessu qofa warri feetan jechu akka namni micaan kun arraba isii arrabsu micattiin humaan goone jireenya ofii hoffataa heerumte dhalaanni heerumti maas intala dhalaati heerumte kalaas jireenya isii haa jiraattu jireenyatti hadheessitanii isin bar osoo isii arrabsitaniiti micattiin duwwaa meeqa gari asirratti haasofte bar way arra silaan obboleessa tokko qabaadhee itti laal gabbaatee sababa keessaniin sababa isin arrabsitaniif jechuu oromoon haga kanaa nama jechisiifti jabaa keessan jabeeffachuun beektan wallaalaa keessan gorfachuun beektan ibsaa keenya bareedaa keenya si jaalanna si kabanya ati eenyu caalayyuu si jaalanna eenyu caalayyuu beekallee wallaalummaan qabdu nama guddaa nama hagana ga'u nama bultiillee yoo seene oofatuu danda'u tokko argitee nama jireenya ofii jiraachaaru sadaqaa kadhattee buluttiin jirtu nama huukaa kan kee caccabsattee nyaachuu jirtu alhamdulillah sawo saniifuu nama guddaadha dayyuusa warri siin jiru dayyuusni isaanii saniifuu maakii arrabsin obboleettii teetii takkaa'ota sirra guddootii takkaa'ota sirra
kooti maayikiin kabajii bakka argite salaamii bira kuti warra isiif jecha si arrabsullee bagajee itti dhiise okay. Sani tidak kena makan kerja kesan hari ini isan bukan Arab san. Malif, umat awas dalam Arab sih malin kudu kanta. Ila goa dapat. Karena apa namanya? No, anafi live kesan. Timing kina kan wala galat umar pada. Absir jaju dah bakal kau. Thank you so much. Awi, thank you so much. Nani, thank you Ulfada. Ela. Kan orang ni mana? Himona, man go nare. Awero to. Nani, bolino lama saya beo kabat ya. So ni Ethiopia tu yung masih di rumah ni dengan dah mau taman ni galing lama pa debut up galing. Debut kan. Kau tak abdi. Ka ada bi futam. Ada saya na ada bi futam Alish. Himat dah. Ada bi tokofa. Aye. Ada fate wajin. Bakasan demte. Nyata bersihkan rufta. Birri ku masa di nukan ita kabar. La nan ila Allah tu wallahi sumuni ta kanken. Ada bi aku. Wallahi wa tatang Kan ila Allah tu janne. Wallahi beri ta kanken. Dan fetu raka bali riyati yoyet. Dan taisi te kita. Mubarak irali kay fadde tu bilchese. Malim nama Amal sana na itu di kefot umbe kwan. Sumuni ta kanken. O do singi dile ta de afa ka tu jarti nama enu wa tilikes. Dan taisi dan ila Allah. Ada bi tokofa kan. Malak atingkan itu fi farah ti chufte. Guranda gay ada bi. Aye. Hai, jarti na da fara yuti ake tafu jaran. Ada bi la mafa. Himi dagara doktor. Himin ko satini him. Komenti wareda. Ada bi la mafa. Walla lebar garanin danda ofina adabu. Nora garan nan daw. Ada bi la mafa. Yala tabar. Sani bar gara lafa ko. Ada bi la mafa. Akana marra harawa dire tiyara tu arge hoki wal fura yul ufte jilbi fatte qalabati natirta romantikin dullo taranta waynu jire habibti. Mare dire tayara melen taw. Asumatte ufte. Ababa gurto roman kari ne ummat. Ababa gurto roman kari. Kamal sadafa. Ababa gurto bakena. Ilili gurto roman kari ana kunda tu himmo ya dama wanyita. Apa aku tanya di kendaraan ni shani lagi dan. Okay. Jayu gani. Aywa akas. Degesani. Uang kamu bisa sampai di pasar. Thank you. Tababu mo to ko to kolder biti kasare jed. Ada bi Wai. Tagay. Ababo ko tar bawal malucha kan wal duka kan. Ada bi Wai sadafa. doktor. Ayah himat dam manutin sodang kamnu. Todang kau du.